daawwattoota akkasumas kabajamtoota jaalatamtoota maatii birqee YouTube jalatti kan argamtan nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu obboleewwan koo akkam jirtu isiniin jedha ani egaa obboleettiin keessan nagaadha egaa guyyaa irraa karaan deemaa jira walumaan adeemnume nafaana bu'aa kinoo karaan deemaa jira atarri kanatti jira atarri galuu gaweedhaan maxiqimtiidha inqorraa atara buqqisuutti jirani torbee sadii yookaan lamammoo booda kan ga'e buqqaa jechuudha. Kanaafuu immoo isin nafaana bu'u hin dagatinaa isiniin jedha obboleewwan koo. Akkasuma immoo YouTube koo like, share, subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Kan kanarraa hafe isin akkam jirtu isiniin jechaa obboleewwan koo. Akkana jira Itoophiyaan. Wanti hunduu gaara. Garbuun ga'e qamadii qofa tafe atarra akkasuma dinnichaarra faca'ee jira jechuudha. Fuuldura kiyyammoo kan deemaa jiru biraazarii jechuudha. Atara guuraa jira laala. Atara nyaachaa jira mul'ata eta yaada kina isinitti. Neeki maa deemta? Eegi jedhee bar. Sigee kot nagaa gaafatta. Namni si yaadee baay'ee jira bar. Daf nagaa. Kamu mul'atan kamu daawwattoota OBN birqee kan jedhamtu hundi keessan nagaa jirtanii jirtanii waan harkaa qabnu saanyaan isiniin jecha hundumti keessanuu akka itti bohaartanitti gammaddan abdii isinirraa qaba. Nama meeqa kana tara yaaddan jedhi? Meeqa namni bizaatiin asirra hirtanii namni asirra barbaadan jirtu isiniifan ergaa lakkoofsanii isiniin jedha. Inoo kana fakkaata. Ammaati eessa nageessu dharee kan deemaa jirtu? Eessa nageessaa jirta? Maal abba bakka duraaf dubbiin kan nageessuti? Wakii binaan keessa nama oofanii? Oromiyaa keessa? Oondee ta'ullee kaa bakki wakii fi bakki binaanii garagara ka. Qamadii jedhe laala qamadiin akkana yoosti laalaami rabbi akkam namatti tola. Yeroo isin daawwachiisaa jira isin daawwadha. Qamadii, garbuu, atara, biqilaa akkasumas dinnicha ana kanaadha kan oomishamu waan ta'eef isin immoo sirriitti daawwachuu qofa wanti isin barbaachisu. Amma karaa kam garagara? Inni qamadiin kun maalidha maqaan isaa? Qamaduma ta'e? Waanee jedhama. Gosa meeqa jira qamadii? Inni tokko quufsaa, ogolchoo, daasaa, afur, digaluu, shan, dabalabuu, ja'a, booruu, torba. Gosa torba jira amma gammaatti kan itti lakkoofte gosa torba. Garbuun tuni maal jedhamti? Inni kun amma garbuudha. Waaliyaan akkana jira? Inni olaala waaliyaan akkana jira jechuudha. Kana fakkaata.
Ashi garbuun gosa meeqa? Qamadii gosa torbanatti himteerta. Garbuun gosa bara. Miskaalii. Miskaalii tokko garbuudha gosa garbuu. Lama haruusoodhaan. Niboonii. Niboonii sadii. Qaxxee. Qaxxee afur. Tasfaayee. Tasfaayee shan. Miskaalii. Miskaaliin ja'a. Waaliyaa. Waaliyaa. Amma gosa torba garbuunis kan nutti himte. Amma gosa garbuu gosa qamadii keessaa filatamaan isa natti himte kana keessaa filatamaan isa kami? Yoo qamadiin barana dhiyeenya keessaa addisi ta'e daakaa fi booruu. Daakaa fi boruudha haarawaa kan ta'e jechuudha. Waanee. Sadii waanidhaan. Ishi isa san keessaa fakkeenyaaf akka duraatitti yeroo fudhannu gosa kamiidha? Akka ammaatti garuu daakaa fi booruu waanee sadarkaa hangafee jiru daakaa boruudha. Okay, garbuunoo? Garbuun waalii maqaa. Waaliyaadha. Waan hundaafuu filatamaan jechuudha. Irraan aansee niboonidha jechuudha. Kana fakkaata. Egaa nagaan turaas isiniin jedha amma. Gosa qamadii saala kana akkanatti isinitti himee akkasuma gosa garbuus filatamaanis maal akka ta'e natti himee jira. Warri qamadii qotu, warri garbuu qotu, warri biqila qotu waan beekaniif waan beekanirra ka'anii natti himaa waan ta'eef anis asumaan nan baradha. Isinis daawwadhaa viidiyoo koo like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha obboleewwan koo. Egaa akkuma jirtanitti turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jecha nagaadhaan naaf turaa. Bye bye. Isiniin jedha obboleewwan koo.